Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App gaaffii namoonni baay'een keessaan na gaafataa jiran haala kamiin akka AdSense irratti bank account yookaan accountiin baankii itti jijjiiramu gaaffii namoonni baay'een keessaan na gaafataa jiran ani deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira akkasuma sababni namoonni baay'een jijjiiruu barbaadaniif erga accountii baankii itti galchanii maallaqa guuttatanii doolara isinii ergineerra jedha garuu baankii irratti nuun galu sababa kanaaf jijjiiruu barbaadna namoonni jedhan baay'ee jiru. Baay'ee salphaadha steepii baay'ee salphaa ta'een haala kamiin akka AdSense irratti accountii baankii itti jijjiirru daqiiqaa xiqqoo keessatti karaa gabaabaa ta'een isinitti agarsiisa erga AdSense keessanirra seentanii booda gara payment dhaquun dirqamaa jechuudha maaliif namoonni baay'een ni beeytu akkaataa itti jalqaba itti guuttattanii achirraa jijjiiruu waan ta'eef jechuudha dogoggora isin uumuu hin qabne tokko jira erga gara payment deemtanii booda jechuudha. Dogoggorri kun maali ka duraan irra jiru gonkumaa diileet gochuu hin qabdanii yookaan irraa haquu hin qabdanii jechuudha. Jijjiiruu yeroo jijjiirtan erga jijjiirtanii boodas maal akka gochuu qabdan waliin ilaallaa jechuudha. Erga haala kanaan isinii banee booda gubbaa irratti maallaqni isinii lakkaa jiru isiniif mul'ata accountiin baankii duraan isin itti galchitanii fayyadamaa jirtanis jala kanatti isiniif bahaa jechuudha. AdSense tokko irratti yoo barbaaddan accountii baankii 10 itti galfachuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu. Baankii isin duraan galfattan haala kanaan jala kanatti dhufee isinii baha manage payment method tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. How to get paid bakka jedhu jala bakka accountii baankii jala manage payment method irra tuqne gara fuula duraa deemnaa jechuudha achuma baankii keenya jala manage payment method ka jedhu irra tuqanne gara fuula duraa deemnaa jechuudha erga fuula payment keenyarra dhufne booda yeroo nuti irra tuqanne gara fuula duraa deemnu accountiin baankii duraan irra jiru haala kanaan nuuf baasa primary fi naniidhaan amma accountii baankii lamatu asirra jira jechuudha sadaffaa itti galchuuf deemaa jirra garuu sadan keessaa isa kamarratti galaa isa jedhus waliin ilaallaa jechuudha dogoggora uumuu hin qabdan yeroo accountii baankii itti galchitan jala sana add payment method ka jedhu jira add payment method tuquudhaan gara fuula duraa deemne ammallee accountii baankii kabira sirriitti itti galfannaa jechuudha asirra amma accountii baankii lamatu irra jira add payment method jedhee ida'uudhaan jala sana jira so add payment method ka jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Steepii lammaffaa gara fuula duraa adeemnaa jechuudha erga payment irra dhufnee booda add payment method yeroo nuti tuqnee gara fuula duraa deemnu filannoo lama nuu kenna add new wire transfer detail ka jedhu ka jalqabaa filachuudhaan bakka foormii keenyatti guuttannu nuuf baasaa jechuudha inni jalqabaa optionaliidhaan ni dhiifna name on bank account maqaa keenya guutuu maqaa baankii accountii baankii keenyarra jiru sana maqaa guutuu maqaa wal fakkaataa ta'e itti barreeffannaa jechuudha. Maqaa guutuu erga barreeffannee booda bank name maqaa baankii ammas sarara lammaffaa irratti maqaa baankii irra galfachuu barbaannu sana itti barreeffannaa jechuudha Oromiyaa. Alright. Erga maqaa baankii guuttannee kaane Swift koodii isaa itti guuttannaa jechuudha irra galfanna Orireetta. Orireetta yeroo barreessitan namoonni baay'een XX sana osoo guutuu dhiiftanii baay'ee bareedaadha maaliif branch koodii waan ta'e nan branch koodii dhiiftanii Orireetta ka jedhu qofa itti galchitu accountii baankii keenya bakka lammanuuttu itti galfannaa jechuudha lakkoofsa baankii keenya sanduuqa lammanittuu jechuudha wal fakkaataa maaliif akka nu bareechine wal fakkaataa galchinuuf yookaan ergixeenyaa ta'uuf dhibbaaf dhibbatti akka inni sirrii ta'e sirreessuuf jechuudha inni jalqabaa optionaliidha inni lammaffaa maqaa baankii keenyarra jiru maqaa keenya inni ittaanu maqaa baankii sanaa Swift koodii akkasuma baankii accountii baankii keenya lakkoofsa baankii keenyaa jechuudha kanuma qofa itti guunnaa jechuudha erga kana guunnee kaane sanduuqni tokko jala sana jira set as primary method waan jedhu jechuudha set as primary payment method kana jechuun kaffaltiin sii kaffalamaa jiru gara baankii kanaatiin siif haa ta'u waan jedhu jechuudha. Yoo kanarratti naaf kaffalamu kanaan booda jechuu barbaaddan sanduuqa sanatti raayitii godhattu jechuudha. Sanduuqa dhuma irra jirutti raayitii godhattu yoo kanaan booda kanarratti akka isinii kaffalamu barbaaddan jechuudha. Garuu yoo barbaachisaa ta'e bakka kanatti raayitii gochuu dhiisuudhaan dhuma irratti erga seevii gootanii booda filannoon ni jira waan ta'eef achirraayis jijjiiruu dandeessu jechuudha. San raayitii kanarraa kaaftanii seevii gootu yoo barbaaddanis. Amma accountiin baankii itti galee jechuudha.
garuu ammallee hin jijjiiramne. Yeroo jijjiiruu barbaadanoo haala kamiin jijjiirama isa jedhus waliin ilaallaa jechuudha. Amma akkaawuntii baankii biraa irra galchinee jirra. Garuu kaffaltiin isa jalqabaa kanarratti adeemaa jira. Maaliif? Piraayimarii jedha bakka kanatti. Piraayimarii jedha. Inni kun immoo nan jedha. Ammallee kaffaltii isa kanarratti kaffalamaan jiru. Yeroo nuti irra tuqne piraayimarii nuun jedha. Piraayimarii irra yoo keenya nuuf kaffalama. Yoo kana godhachuu barbaadne nan bakka jettu kanarra tuqne piraayimarii irra keenyaa jechuudha. Piraayimarii irra yeroo nuti tuqne isa kanarratti kaffalamuu jalqabaa jechuudha. Kaffaltiin sun akkaawuntii baankii isa kanarratti nuuf kaffalamuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu haga barbaanne irra galchine yeroo barbaannetti irraa jijjiirree nan isa jedhu kana piraayimarii goonaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Steeppiin isaa nan bakka jedhu irratti tuquudhumaan piraayimarii godhanna. Kan irratti akka nu kaffaluu barbaannu piraayimarii irra yeroo keenya piraayimarii tahaa jechuudha. Salphaatti inni nu achumaan wal jijjiiree akkaawuntii isa nuti haaraa galfanne sanarratti nuuf galcha. Manage payment method numa tuquudhaan piraayimarii irra godhannaa jechuudha. Manage payment method tuqannee gara fuula duraa dhaquudhaan ka barbaanne irra tuqne isa nan bakka jedhu sanarra jechuudha. Amma isa jalqabaa irratti kaffalamaa jira. Inni jalqabaa maaliif? Piraayimarii waan jedhuuf. Jarri lamman garuu nanii jedhu jechuudha. Jara irratti nuuf kaffalamuu barbaanne piraayimarii irra goonaa jechuudha. Yeroo nuti itti jijjiirre nanii irraa kaafnee piraayimarii irra keenye isa haaraa sanatti nu galchuu eegalaa jechuudha. Amma inni kun nan jedhee jira. Irraa balleessuu barbaannaanis ka barbaanne riimuuvii dhuma tuquudhaan irraa balleessina. Irra kaayyachuu barbaannaan bakka kana tuquudhaan piraayimarii irra kaawwannaa jechuudha. Piraayimarii irra keenye kaffaltiin keenya akkaawuntii baankii isa lammaffaa sanatti nu kaffalamuu eegalaa jechuudha. Steeppiin isaa baay'ee salphaadha. Haala kanaan akkaawuntii baankii AdSense irratti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Yoo balleessuu barbaadan erga itti galchitanii kaatanii irraa balleessitu jechuudha. Malee dura jalqaba irraa balleessuu hin qabdan haaraa itti galchuudhaaf. Yoo osoo haaraa itti hin galchin irraa balleessitan dogoggora akkamiitu uumama? Haga isin YouTube irratti $70 hojjettanitti akkaawuntii baankii haaraa kabiraa itti galfachuu hin dandeessanu jechuudha. Bakka manage payment method jedhu kana ni gurraachessaa jechuudha. Kanaafuu dirqama jalqaba osoo isa duraan irra jiru irraa hin balleessin dirqama haaraa itti galfachuu qabdu jechuudha. Sanaan booda piraayimarii godhattu ka barbaadanii irra keessanii. Kanaafuu haala salphaa ta'e kanaan kan isin jijjiiruu qabdan isiniin jedha. Ka haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.